Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa qormaata jaalalaati. Hayiga daawwattoota keenya sagantaa keenya kan qormaata jaalalaati walitti deebinee jirra. Har'a sagantaan xiqqoo kaduraaniitirraa adda maaliif jettan namni qaamaan argamee gaaffiilee takka takka gaafannu waan qaamaan nu biratti argamuu hin dandeenyeef sababa biizii ta'eef piraaktiisa wayiitirraan jira. Kanaafuu akka bilbilaan naaf gootanii isaan lachuu bilbilaan dawwalleetti kan dhaggeeffannu har'a bifuma raadiyootiin garaagarummaa tokko illee hin qabu. Isinis hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isin jenna. Amma kallattumaan karaa toora bilbilaa deemnee irra dawwallee isii gaaffiilee takka takka gaafannee akkuma mudura akkuma waan qaamaan nu biratti argamtutti san booda isa dawwallee bilbila ol gubbaanneena nama waliin jaangaa si waliin dhaggeeffannaa jechuudha. Saa akka jaalatti. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fayyaadha. Fayyaadha. Alhamdulillah. Deebine sagantaa qormaata jaalalatirra. Abshir jalqaba irratti maqaa kee nuuf himta. Maqaa kee nuuf himta jalqaba irratti. Maqaa kee Nasiima. Nasiima. Hayyee Nasiima eenyu siifatan? Hamza. Hamzaadha. Hamzaan jaalallee keetii jechuudha. Meegaa Nasiima Hamzaan kun eessa jiraata? Biyya kamitti argama? Deetee roga Kombolcha. Kombolcha iddoon inni ammatti argamu Harar. Harare. Meegaa mee waa'ee Hamzaa kanaa akkaataa itti wal bartan irraa eegalii waan takka takka gabaabsiitii nuuf himi. Naannoo bakka itti wal barre. Mana barnoota tokko jira. Hayyee. Mana barnoota tokko jira naa guyyaa jalqabe. Waan gurguraan takka guyyaa nagdee nagaree nakama nagdee. Hayyee. Waan amata nyaga wala garee na fakkaata garuu. Namni takka takka yeroo wal baran nama yeroo dheeraa wal beektan nama fakkaata. Sirri. Yeroo nama tokko nyaata tokko nyaata. Agaree ormaa akka jibbuu jiruuti sila garaa tollaayinaan barbaada isaa baratanii nagdee. Namni biraa moo? Hayyee. Midhaan waan mana dhaabbatan amma kan akka jibbu. Namoonni akka jibbu kanaa nama biyya fayyaanaa jee. Wantoota jedhamu fakkiin ta'uu nama guddinaan jee. Anjiyaa nama akka maanjii taasisaa kun kana maal isu harka baay'ee jibbu jiru kanaan jaa'in jee. Yaa nama hangana bari waan inni fannu jiru kubbatti lafa. Qaamaan dhaquufif moo? Hayyee. Naajii hanga haatti nagabee irratti bartaan gabu. Berarti menjelang gabi. Gabi mandar dari menjadi salah satu karena kayak juga no, juga nambah wani. Dari sini. Dari mandar dari rumah nara batu sih udah terus. Udah. Lokal kan ada pemanggi. Jadi memang dia hai berana misalnya. No me da todo el circuito y en verdad la verdad es que tiramos tu tira para nada, yo voy a ir a hacer. Mana ada tuh siempre sih uang de boleh minta dari itu. Mana kau nak ini? Kalau ini dia kayak ini nanti nak kan sebut. Mau dah kau jawab belanja. Mau dah kau jawab belanja. Belanja tu macam mana boleh? Menjadi apa ni? Nada dia pakai, nada dia. Jadi nara buat dia. Nara dia jadi nara buat dia ni, ayah dia thokna jadi dia sih kan dia. Iya. Nara dawal ya, kalau dia apa ya mana gini orang di sini awak. Lalu udah kelas sih nggak ada, mereka pi. Aku katakan karena ini sangat berat. Iya. Anak kan kelas dia mengharasin sini, kelas jalan mana ya so. Lalu kau di sana. Namni wallolee achi booda waltee akka addaatti wal jabeessa jira nama kaan irraa adda. Kana barra. Akka kaadi kami borrofine borrofe. Aku tahu di sini aku tahu ada hal ini gara-gara rumah dulu. Heran tuh kau. Kooliidhaan biizii wal gootan jechuudha. Miillee ajaa'iba. Bareedaadha. Inni maali xiqqoo feemas moo maali sababni namni footoo isaarra kaayyatee si dubbisu? Saayibaa. Saayibuma? Saayibaatu si dura waliin isin fadha jechuudha. Ini biasa. Bareedaadha. Amma jaalatti keessan hangam takka ga'e achii keessa jidduu? Amma taa'aa jira.
Tole gaamee Nasiima jaalala tana isaatu sitti ibsate moo moosiitu itti ibsate gaa dhalaanis ibsachuu booma jiraati. Nuti walitti fudhate akka waliif taa'aa. Bakka takka siin jaaladha waliin jettamoo bakka takka deeqaa takka keessa siin jaaladha waliin. Waliin eeguu kan naan jiran sun bakka annataati namaan jiru. akkana jechuudha. Bareedaadha. Amma hayyee duba nama kana xiqqoo shakkii qabdamoo maalirra dhaabbatteeti fatanuu barbaadde? Akkam shakkii na dhufgaalla. Shakkiin dhuftee? Shakkiin san yoo mul'atte hayyoo sababa taate xiqqoo nuuf maalirra shakkiti? Yeroo fi bakka namni eega. Isa kan isa namni hedduun jaalatamu isaan nama hedduu jaalata? Isa nama hedduu jaalata dhala? Ayyee. Anaan jaanii bakka ammaa kana si malee nan biraa haala kan dubbisuu naan jaananis. Sababtiin bakka naafatana barbaaddee nama nu dubii. Abshir bareedaadha. Meegaa Nasiima asumaan gaafii takkaan sii qabaa. Mee osoo ati waa takka hin hubatin dhalaa hin beekne firasaa tahuu wanti nama jaalallee isaa tahuu osoo hin beekne bakka takkatti dhalaa takka isaa mallarra dhungatu yoonii fi halaala agarte kan maal gootu si fakkaata? Yeroo sanitti dhalaa takka ta'atii nama ittiin taateen beekne firasii tahuu fi wanti alagaa tahuu addan baafatin osoo bakka takkatti bakka iddoo bashannanaa takkatti isaatu mallarra dhungatu agartee yeroo saniif maal gootaa jetti gaafiin fi ni loltaani? Akkuma amma dura boquu qabditti gaamma faa waan addaatiin isaa tarkaanfii. Harkaan deemtaan isaa yeroo hedduuti. Akkana. Booti gisee viidiyoo tana laalu akka ganaaf irraa eegu. Asumaanii akka wanti tahuu akka hubatu inni isinurraa gisee viidiyoo tana laalu akka dhalaa biraatti illee dhiyaanne maastanqaqiyaa kan naafi jechuu asumaan isaafis akkasii. Tole bakka amma gaafii qabna. Bakka hayyeega amma qophaa'iti akkam mee maal yaadda maqaa kiyyanii hima jettamoo akkam maaltu si dhaga'ama? Rabbii si jira wallaahi. Abshir ayyaani dawwallaati. Amaan adda godhu. Walirra keenya sagaleen xiqqoo qabu. Inni akka aaraan qabu. Akkasii. Akkana wayyaa. Okay, bilbila isaa nuufi miti. Yeroonii fi wal gubbaan naquu kiyyaa agartee keemuutu gootaayee. Abshir ayyee duwwaa sagal. Duwwaa shan. Duwwaa jaha. Duwwaa jaha. Kudha jaha. Ayyee. Afurtam. Afurtam. Soddomii fi sadii. Waaw. Abshir gaa ayyee amma dawwaluu fi jaalata isheen wayidaa jechuudha hundaafuu. No. Anaan dawwalee si barsiisu. Akkamitti dhiifaman jechuudha? No. Video. Garuu sagaleen kwaalitiin godhatu. Ini ganti. Ada jahan. Afurtam. Soddomii sadii. Okay, badiri dubbisa gaa akkuma amma dura. Simooni mootuudha. Maqaan isaa eenyu jettee Nasiima? Hamza.
موت قد يا السلام عليكم. وعليكم السلام. سودي لامي إيه حمزة سفر نزرة. نبرة نجرو ندفع ريفا الدبانة تقدرا أيه إذا في تيلي بالبلا برباني ترى سلا وان دي مجاب على في نمني سفر جرو يوخا بالبلا ساين خاصو بيته مالي مالتي نجاي نتي نجا فايدو ميساتي نما دام ستك نتي دا من نجيدي أي دام سسن نتي دا مفدو ولا أوكي كويس وليتي يو تكستي ودي في أنا جلاتي بتي بالبلا خنا خاصي زين حمزة دامي نجا قبضة درون درسي فيا دا أني بدرين جامع درون درسي سكنتا كرمات جاللا ميديا راين سيدا ولا nama si jaalatu tokkoon nu biratti argama akkasitti jaalallee xiyyanaa qoraa nuun jee bilbila nuu kanne yoo jaalallee qabaatte akka maqaa nu himtu barbaanne yoo jaalallee qabaatte akka maqaa isii nu himtu barbaanne numarraa dhugaadha nama si jaalatuutu boodarra si qunnamsiifna nu biratti argama namni sanii wal nu qunnamsiisaa jaalallee kiyya kana naafataanaa jetteeti akkasitti bilbila keenuu kannite maqaa isii yoo jaalallee qabaatte akka nu himtu barbaanne dhiifama wajjin. Nasiima bilbila gaa nu deebisuu hin dandeenye deebisaa dhaga'uu turtee maa soo keenya bilbila gaanuu irratti adda muree hello يو assalaamu alaikum وعليكم السلام. maaligaa bilbila barra adda murame إيه nuti akkasiin jenne kaameeraa dura jirra miidiyaa irraa kasii dawwallu أي nama si jaalatuutu nu biratti argamaa jaalallee kiyya tokko akkanaa qottaniin barbaade jettee bilbila keenuu kannite أي kanaafuu nama dhugaan jaalatu tokko yoo jiraate akka maqaa isii nuuf himtu barbaannaa jechuu dhiifama hojjette daqiiqaa lama nuu kannite ميديا أمر وعيسي nuti miidiyaa burhaan tiyuub jaamurraaye فهمتوا burhaan tiyuub sagantaa qormaata jaalalaati irraaye أي akkasitti nama takka jaalattu dhugaa yoo jiraate dhiifama hojii akka maqaa nu himtan نميرة كذي جرعوا نمسا ميديا رد بچون برواي jechuun nama saniitu dubbachuun nuufillee dirqama ta'uu baatu nama saniif dirqama yooniif hin himne akka waan namni san kaadametti lakkaawaa waan ta'eef jechuudha. نميرة سبا جرا سجل يسين لقي ساي Sagalee isii si dhageessifnaan bar nama sana dabarte jechuudha. Akkumaan naa himtetti siif itti kanneetiin isii hojii wal isin qunnamsiisa. Maaliif ati nama jaalattu yoo qabaatte takkittiisan numa dubbachuu malee maaliif ulfaata sagalee isii kanne jechuun bar isiin tunuu baruudhaaf kanas dhufte. Kanaafuu ati isuma san himtee wal qunnamuu sirraa eegamaa jechuudha. Sitti amanuu keessahi silkii tantee nuu kannitee fitti amantee si bira teessi silkii saahiba keetiitillee nuu kannitee yaallee turre. Kanaafuu ati wanni sirraa eegamu nama san maqaa isii yoo jiraate himuu qofaa. وبيني إني رأيك لاجي Ati hin beektu nama jaalattu. نبي Ani bara akka ati naa himtuun barbaade malee an siif himuu fi miti bara. Yookaan hin qabaa yookaan hin qabuudha jechuudha. Arragaa waan sagantaan Hamzaan qabame irra. Nasiima meegaa jaalalleen hedduu sagaleen tanuma isaatiimi hedduun qoru jira gaa maali? Dhagoon turre qubee waan irraa eegalu naa himaayi. Yookaan sagalee isiin na dhageessisiin an jechu jira bara. Hin himnu bara himnaan baddee bara. Qubee irraa eegalu naa himaayi. Silaa nuti beeytee gaa sagantaa goolabuudhaaf jechuun hangi kun nuuf gahaadha jechuun namni kun maqaa nama tokkoo ibsuun itti ulfaatee jira.
yookaan nama lama sadii wajji haasawatti nuti fassaranna beekte. Kaban ka tuwati ko tipin tulunga. Akkas fakkaatti garuu mooraalii keetiif takki akka ati likkitti adda baafatuuf carraa tokko bilbila biraatiin ni mokorramoo akkam jette? Mokoraaye. Bilbila haaraa mokorree sagalee teenya ta'uu yoo beekee nurra cufe yeroo sanga adda baati jechuudha dubbiin. Ayye. Abshiraayyee. Silkii nurra dhaamsatee Yeroo deebisee. ammas deebisuttuun jira tarta akkana didee silkiin irraa if dha'u jirti forward jala kaayee jira silkii biraatiin bilbiluuf forward godhee jira meegaa bilbila nu laadhu Maqaa kee itti jabaatee jira Nasiima. Kan maan barakame. shakkiin waa bilaashiin shakkiin ta'e ati garuu wanni feete dhumutattus obsaan akkana faana turtusin jechaati Ayye. nuti si wajji jirra miira keessatti Ayye. carraan kun ammaatus kanarra bareedu akkasii mudatu du'aa isiif goona yoo dandeenye sirree gargaarraa jechuudha. Ayye. Maal jaanibeeta? Waan bareedu takka rabbiin geessiif fiduun. Waan ati bareedduudha jettee addu sirraa fuudhan. Sirraa fuudhaa jaanee fatanaan gizee baay'attu baluma sirraa hambifti. Kanaafuu silkiin akka yaallutti silkiin isaa tuni huno forward godhee jira maqaa himuun barbaanne. Ammoo isin filma. Ayye. Kanaafuu mee ati obsumaan nu faana turi. Amma mukteera kara qaba. Silkiin irra dawoo jira silkiin ni tifaadha gubbaan nas dawoo jira. Silkii gubbaan seenu jira amma? Irra dawoo jira silkiin ni tifaadha. Bakka dhiisi ati. Lamata biraatti irra dawalee sadaffaas irra dawalee haasin. Adda baafachuu deema. Maat. Silkiin ni tifaadha barbaadu. Kana beekadar bane hawe silkii kan dee. Silkiin godhan jira. Sagalee bareedu. Beeksistiidha ammoo. Meeqoo egaa. Saraba mokoree. Silkuma amma nuu kanite kanaanii miiqa sirra mokoru jiru. Ani ko forodi fa. Tekistiree maal barreessinaaf ree? Maal jennaan? Haaya bakka akkanuma Nasiima xiqqoo turiiti. Silkii biraatiin akka jennee yaallee fiiti. Waan takka waliin murteessinaa jechuudha. Hamzaa gaafii teenya nu deebisuu hin dandeenye. Teenya nuuf deebisuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Sagantaa qormaata jaalalaa dabruu hin dandeenye. Qormaata jaalalaa. Qormaata jaalalaa kuftee jirti. Midhageessaa mi Nasiima? Nagee. Bakka Namni ati jaalattus Dabaatee biqiltii. jaalattus akka ati hin amanamneef hin amanamneef asumaan hubatee jira. Carraa gaarii. Amma ganama yoo dabala maal hin jaalanna? Ati akkuma duraanii normaal wajji haasofte. Ayye. Yoo carraa akkasii kan nu barbaadde ati kanarratti isa hin beeksiftu akka nu bilbilte yookaan akka ati nu bira dhufte jechuudha. Nutis akkasii atiifis gaa wanti takka adda baay'inneeti. Nutis gaa kaayyoon keenya waama dhugaan jiru yoo jaalallee lameen waliif amanamoo ta'an wal garsiisuudhaan yoo shakkiin jidduu jiraate dhugaa jirtu adda baasuun sagantaan keenya. Amma gaa kana nuti akka keenyatti inni yookaan nama takka lama qabaa. Yookaan nama dhugaa kan namni tokko silaawwan eegaa jiraate tokkicha anuma hima ture namni isaa nu biratti argamaa jennaan namni kun maqaa nama sanii numa hima ture ammaaf gaa atis murtee mataa keetiitti irra gahi nutis kana siin jenna isaas gaa amma akka jennutti yoo nii fi carraa lammaffaallee kanaa ta'ute takkii lammaffaa nu dawwale akkasiif adda baasnuuf ati waa takka ittiin beeksistu. Dhufee gizee si gaafatetti ani quban qabuu gizee jetteen hayya ani si qofa wajjin haasawa namni biraa akkas nu godhu eenyu jees xiqqoo abdiin ni jira jechuudha akkasii. Yeen akkasuma. Akkasii anaa mitii gizee ati jetteen
yoo namni biraa jiraate hayyee jeesirraa usa yoo garuu ati qofa ta'e xiqqoo abdiin akkaan itti qabu gaanii duboo yoo ati hin ta'in namni san eenyu jee gaasi atuu kasi gaafatu na fakkaata. Asirra gaanis waan takka jaa namni gari fakkeessuuf gizees ni jaa gizee badii balleesse namni waa hedduu fida badii isaa dho'isuuf carraa inni miidiyaa irra deebi'ee maqaa nama dhugaa san himu malee siin je'ee fi carraan kan namuuf hin qabu shakkiin si keessa seenuu hin qabu akka yaada kiyyaatti maaliif namni waa balleesseef dura waa shaffaana badii dho'isaa hogguu ati akkas siin jee akka ati irratti hin naqqaaneef sababa ansi qofaan janajjanaan si sossobuu danda'a. Garuu atis yaada mataa keetii fudhadhu amma inni irra walii gallu ani akka yaada kiyyaatti inni kun silaa si qofa haaseessee maqaa isii yookaan qubee dura yookaan immoo sagalee isii na dhageessisin jiru maaliif sagalee fi maqaadhaan adda baafachuu deema jechuudha. Ifa kun akka namni hedduu haaseessu. Kanaafuu atis kaa waan mataa keetii murteessiti carraan yoo kun sitti hammaates akka carraa kana olii harkattu siif hawwinaa carraa gaarii jaalalaa akkaniitti harkattu siif hawwinaa wanni dhiirtis akka deemtus tabiraanii dhufti. Wanni qooma jiraate as duraas nama biraatti wajji wal dhabdanii jirtan jeetii yaada namni nutilleen jaalalame qaba sine waa hedduun nu dabre hedduu dhufe kanaafuu obsiitii if jajjabeessii murtee mataa keetii murteessii tan nuti siin jenne tanaas akkuma jennetti hin himinii fi akka na fakkaatu gaa'anii dhalaa iddoo haaseessaa atis waan si keessa jira tan gochuu si barbaachisu si beekaa jechuudha ta'a. Akkasitti Tole akkasitti nuti sagantaa keenya kanarra goolabannaa wanti biraa jiraate deebitee nu qunnamuu ni dandeessa waan haaraa yoo jiraate jechuudha. Carraa deebi'uutii fi waan haaraa yoo dhufe bilbila nu quba qabaachista. Kanaafuu YouTube keenyas linkii siif ergina yookaan Burhaan Tuubee iseen viidiyoolee amma dura daawwannes keetis achirratti argatta. Baay'eetu taphatama amma warquu adda baate. Abshirayyeetis yeroo gaarii siin jenna. Akkuma agartanii gaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota daawwattoota keenyaa gurbaan asirratti arra qorre kun gaa nama addaati maqaa isii qubee duraanaa himi yookaan sagalee isii na dhageessi kun waan hin taane namni hedduun na komachuu dandeessan garuu godhuu hin qabu maaliif adda baasuuf hin qaba sirrii sanitti maaliif sagalee isii dhagee taanaan ni beeka qubee isii maqaa duraa beekti wanti taanaanis himeef taanaan ni beeka inni kun duraanuu shanan yookaan jahan haasisu keessaa takka adda baafachuudhaaf sagalee isii yookaan qubee maqaa isii kan duraa barbaade jechuudha. Kanaafuu filannoo waan qabu takka afran keessaa qubee nama sanii naa himennaan san keessaa jechuun filannoo jira jechuudha. Filannoo jira jechuudha. Filannoon dammoo mana qaraatiitti haftee barnoota qormaata mana barumsaati malee qormaata sagantaa qormaata jaalalaatii miti filannoon. Kanaafuu namni kuni akka amanamaa hin ta'in nuti ifatti adda baafannee jirra isii durattis jenneenii jirra. Namni kuni amanamaa miti jechuudha. Waan akkanaa kana namuu jaalallee san dhuftanii qortanii adda baachuu dandeessa. Waan akkanaa garuu rabbi isinirraa haa qabu. Rabbiin ummatiin jechumee waan jettuun gaatis. Waanuu jaalala qulqulluu nama hundaaf hawwina. Dhuguma jirtu baasuudha malee balaa biraan qabnu. Balaa biraan qabnu. Isinis gama sagantaa keenyaa dhiyaattanii nama qoruu barbaadde yoo jiraate akkuma ammaatti isiniif qoruu dandeenya namni fagoo jirtan garuu bilbila keenya qopheessinee jirra. Gama bilbila keenyaatiin nu qunnamtanii akkuma sagantaa har'aatitti sagantaa keenya gaggeessina. Kanaafuu sagantaalee keenya kadabiranis daawwadhaa hanga sagantaa birootti walitti deebinutti yeroo gaarii isiniin jenna nagaan nuuf tura. Nageetti.